bakkuma jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Kallattiin gara oduu ijoottan darba. Biyya keessaan ajandaa miidiyaalee dijitaalaa fi hawaasummaa kan ta'e televezyiinii dhuunfaa IBS irratti bifa diraamaan dhiyaate waa'ee Burtukaan Dhaawufiin Birattuu Yuunivarsiitii Dambidolloo ture kan jettu fi gaafan baradhu yakka suukkanneessaan irratti raawwatamee jira jette uummata biraatti muuffii fi gaafii hedduu kaasaa jira. Dabalataanis Yuunivarsiitiin Dambidolloo gonkumaa barattuu kiyya miti maqaa balleessituu irratti raawwatame himannaas nan bana jechaa jira. odeeffannoo biraatti yoo ceenu waldhabdeen mootummaa Itoophiyaa fi naannoo Tigraayitiin gareen TDF Dabratsiyoonii fi jeneraalootaan hoogganamu yeroo kamuu caalaa hammaachuuf irra deebiin wal waraansi uumamuu ni mala jedhama. Jiraattota naannichaa yaaddoo uumaa jira. Kaleessa muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed waamicha godhaniin mootummaa naannoo yeroo Tigraayitiif kaadhimamtoota imeeliin akka filan miidiyaalee biyya keessaa bal'inaan gabaasaa jiru. Odeeffannoo dabalataan wal waraansi cimaa naannoo Amaaraa keessaa deemsifamu daran cimoo fi hammaachuu isaa gabaasni naannicharra guyyaa guyyaan bahuu fi ibsa raayyaa ittisa biyyaa akkasumas yaaddoowwan jiraattonni naannichaa miidiyaa biyya keessaa fi alaa ragaa suuraa viidiyoo wajjin kennan ni mul'isa. Biyya alaatiin biyyi siyaasaa fi dinagdeen badhaatuu taate Ameerikaan milkaa'ina dippiloomaasii guddaa tibbana kana argachuu ishee miidiyaaleen kaabaa oduu simbirtuun gabaasaa jiru. Akka miidiyaaleen nuuf gabaasanitti Ameerikaan wal waraansi Raashiyaa fi Yukireenitti taasifamuun nan dhaabsisa jettee hoogganaa isheetiin pireezidantii haaraa Doonaald Tiraampiin dhiyeenyatti hojiitti seenamuun ishee ni yaadatama. Hojii fi xiyyeeffannaa jalqaba isaanii godhan marii biyyoonni lama waraana keessa jiran Raashiyaa fi Yukreen irrattidha. Marii Saawudii Arabiyaa keessa sa'aatii 12 ol godhameen wal waraansi galaana gurraacha irratti godhaa akka dhaaban walii galaniiru. Gara odeeffannoo dabalata maddeen alaarraatti argannatti yoo ceenu Israa'el haleellaa boombii Gaazaa keessa irra deebiin gochaa jirtuun lammiileen nagaa Filisxeem Gaazaa keessa jiraatan hedduu miidhamaa jiru. Osoo paarlaamaa Arabiyaa akkaataa Gaazaa deebisee ijaaruu fi waraansi dhaabbatu irratti marii godhuudha. Taateen suukkanneessaa kun godhame. Dhaggeeffachaan waliin waan turtaniif guddaa galatooma sanan jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.